Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Qophii bareedaa tokkoon qabadhee dhiyaachuu fedhe. Suni maali jennaan duula sooshaal miidiyaa gubbatti guuza walii ooluu. Guuza walii ooluu hoggaa jedhamu namoonni tokko akka gurbiitti yookiin iddoo tokko irratti wal arkitee sabiskiraayibii fi sheeriidhaa fi laayikii akkamiin heddummeeffachuu dandeessa. Guuza walii ooluu jechuudha. Har'a nam tokkoof guuza yoo oolte guyyaa lammataatiif kan itti aanuuf guuza oolta, guyyaa sadaffaatiif akkasumatti kan guuza sanirratti argame ta'e hundumaa laayikii fi sheer sabiskiraayibii yoo godhan malee akka bira hin kunnetti jechuudha. Abbaa liiviirra jiru san qofa osoo hin ta'in warreettan onlaayinii sanirratti argamanii ol seenan hundi koomentii fi laayikii fi sheeris kan godhan hundaa'u akkamitti laayikii atti argachuu danda'an tokkollee akka laayikiin yoo godhame malee bira hin kunnee jechuudha. Kana godhuudhaaf waan yaanuuf nu hordofa. Hundumtinuu laafaadha, salphaa waan ta'eef ni argina fuuldura chiyaanaa jechuudha.